عند البندن أكيد هو رتجوا أكيشين أشي كاميرا مرة نيم إمبربان نشوفونه جارتي جنتاني. دين تزادي. لا يبون ننتم مرة بتاني. لا تاي ستومو فيلم مالك بي. Rangalee dubbinaana jaalalli dhumee amalola afkaatee mucuu jaabbee ansi shaakee akkasiin sinni taatee. Barakaatu jirtu bakka jiraatan jecha hordoftoota fi jaalatamtoota tola Oromoo show har'a waan ajaa'ibaa takkaas qabadheen dhufee niin argee takkanaati aanaa jaalalaa nama jedhamu ni beeytanii innis gam tokkoon obboleettii tiyya qaba takkanaati miyyoo waggaa lama yookaan waggaa lama caalaa biyyatti wal jaalachuuf turan san fidee akka asitti shaakillee yookaan wal dhabdeen uumamtee haati mana isaatis gama jirti haati warra isaa takkanaati saniifuu innillee inni dhufanaan jechaa jira saniifuu akka haa dhufu waan ta'e walumaan laallaa saniifuu gocha ajaa'ibaa dalagee walumaan laallaa hanga dhuma qophii tiyyatti nafaana turan afeerraa tiyya haa dhufanii isaanis hangasuu naa waliin tura. Ofsaan nu eegan afeerraa teenyaa ammallee karaa jiranii. Asena. Jirra. Asena bagara galu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam leera kun assalamualaikum illee yoo ta'u lugeetu mool dabra. وعليكم السلام. Asena. السلام عليكم. Waalaikumsalam salam taram biti waalaikumsalam. Asena ta. تاني أكمل. Alhamdulillah. Tai. Ore mana? Warri mana ni jirani inshallah ni dhufanii ma rakkoon hin jiru haa ta'u warra manaa waliin laalla. Esaran. Bakka hojiidhaa jiranii. Kulikan jiran. Egaa isinis kanama tokkotti eegi mana jirtanii jettanii dawwaltanii tuma gaawwannaaniin akkasitti haraa isin deemsu ooluma hoottaa jee gaa'e. Alla janoolla jaanii. Zamaneedha. Isaallee waqtii maleelis. Akkasitti inni duuba dureen kaayyoo. Dureen faanis bakka hojii jirti. Amma anumaa jira malee. Ijoollee isaati. Ijoollee tana asuma jirti. Ijoolleen sanattuu waa ilmoon xiqqoodha gaa waa fuuteen deemtuun asuma gandollaa kan asuma jirti ilmoonis. Waan bareedaa waan ajaa'ibaa godhu jeesanii waan nama gammachiisaa yookaan nama bohaarsaa bakka lakkuma bulanii waa hunda harkanii. أيه. Silkii duuba kaameraa maal kaatu? Silkiis kaa'amee akka dhufaatii keessan kana haa. Beektaa wanni takka illee ragaa malee ni hafte. Walumaanuu hanguma teenyuu rakkoon qabu kuniinis. Akkana ta'e tolfatanii keessanii mi? Tolfattan namnis mana jiru gaa silaa bishaan ifaan isiniif doonamaatu waa hunda isin waan jaa. أدري كونغو. Barana hin dadhabeenis akkamittiin taa'u jira. Lafa na qabdanuu amantaan hajaati koo takka godin utaalaa jedhu matanatti. Baraanis dubbeetu iddeeti. Ayyee. Sun akka manatti taatee beekte. Ayyee. Wanni beekte namni guddaan namni akka itti guutii namaa hanjii barbaadaa jirte mana shamarran ta'e guddaani. Kanaaf hin gaachuun kophees dhufuun iddee akkasitti saayiba kayyaa kanaa wajjin isheenis saayiba isheeti akkasitti wajjin dhufne. Miidhagaa dubbii kana osoo itti dubbatu hin taane. Isaan laalanii jechuudha. Haa fixanii jedhanii كاسينو كمتيرو فيتشو. Akka bareeda dhuftan bakka dhuftanii hin dhufina jiru beektaa namni lakkoo buluu waa hunda argaa. Ooma ajaa'ibaa argaa jirra gaa'ee. Isin waan gaarii dalagdanii beektaa gaasiraatamuu manguddoo abbaa nama dubbattu malee ta'aa isin amma akka nama dhuftanii na dubbattanii miti. Waa hunda kana uumaa fidee fixa eega jaan bakka dhuftan kaamee waliin laallaati. Ani beektaa dubbii teessan talallee akka nama tokkotti yookaan akka obboleessaatti ga'a. Akka obboleessaa kun godhee ilaale. Ani beektaa gochi akkasiisan viidiyoon argeessani. Isiin soggaa amma isiin dhufetti fuulli isii takka sana teessanaa dhufee guuruuf jedhaa.
Namummaan intalaan baa qabu. Amman tana bakka kanatti maal jedhee tafi xurasan biyyoon gidan haya mana galu naduuba kaamera haattee raawwu jirti silkii ija buutee gidan maal jechuun kaameraa irraa qabdee tana dhowwitee silkiin fuudhaa jee gidan ka'u natti uwwattee gitee jechuudha maqaan si balleessaatte. Amma dubbiin tunillee akka booda namnillee maal naan jaa eegatin ishiin tun uwwattee namnillee dhagoorra jeetin isee biraa deemee silkii waa gatii biyya fuutee jirtu jecha. Haasoo keessan kana Illee ishuma qallaqqisee jechuudha waan akkasii hin qaban. maqaa rabbiin sin balleessin intalti dhalaadhaa akkami dhuftee si balleessiti rabbiin maqaa nama sin balleessatti rabbiin isi maqaa balleessa amma gogooma jiru malee bar silaa waan hin jirre taate beekadhu silaa waan hin jirre amma laal haqumaatu ifa baase viidiyoo sanis. Waan jiraatii miti jechuun silaa bari Haquma. namni jira kana wajjin jiraata akka hamma naaf ishiin ammaan ta'u wayitu hin dhufne. Inni afaan qaban funyaawwan inni dubbata jedhanii beektaa. Ammaan tana ammiyyoo tanis ishiin amma ishee isaan naaf hidhee jirti malee ijoollee kan taate dhuftee akkasii jirti garraanin akkasitti kalaas fuudhee bira fidee jechuudha dalagaa deemtu ishee malee waan akkasii jaalladhi miti dubbata jiran. Mee akka nama tokkotti boo eenyu si jammagaa. Ani Bar waluun barree bar salaam ta'uu raara jirtaa beektaa jechuudha. si bar amma silaa fayyee. Teenyatuma gaafasa dubbanannee Isin ammaan tamman guddaa biite dubbii anuma asirratti isin ati akkam godhan beektaa. Ampumaan nama dubbataa duraan hin jee barkaamu. Ammaan dallaa meeman dubbii kan akka inni itti himetti akka inni itti nutti himee akka ati ishiin sitti himatte laalla. Aywa, yaada kana godhanii ati isaanii hin taatu gaafatan jechuudha. Akkasii gaafadha akshiin. Mee akkana mee amma maali jee sibiiti. akkanatti Namni tokko wal marii malee dhufu. aywa Anillee egaa aadi anuma ta'u kan toos akka malee hin toos namni waluma dhufa. Ilma dhiiraati eega ganiin dhufa jee hamilee taatan hin cabsu. Haaluma dhufa biyyeetiin beeytaa itti dhiisa kaayee. Erga dhuftan kaamee waan dhuftan ibsan. Atis ka addeeyti. Wanni nan argu jiru fittaniin dhagee fi beeytaa inni afaan qabu funyaanni dubbata jedhanii gaa haqumaatu ifa baase. Amma gaa haati mana isaatis gaa hunoo fuulli ciqilee haala ta'ee hunoo. Ayyee akkasii dhuftee aara saniin ilmoo ishoos keessee bakka dalagaa jirti amma isinillee onni eeydan jeeni turtanii. Yaa warra turuu barbaachiftu takkasiiti saniifuu mee waan inni fidee waan takkaa filama. Waan sayyoo galtee jiraatte ta'es ati isa wajji harka isaa qabaachuun hortuun shakkaa'u mee maalirra dhuftan mee natti himeeti. wanni irra dhaabbannee dhufne beektaa jechuudha maali jaartiin fuuleen qabaasi ta wal jaalannu immoo Itoophiyaa irraa dhuftee jirti haala kan jaartiin dura na jalaa deemtee jirti obboleessa bira dhayitee akkasitti jechuudha bultiin na facaatee jirti aboo kottaa waan kana jechuudha nu jidduutti baadhaa nu jidduu fixaadhaa. Warri jidduu ba'uudhaaf kanaas bara aadde kun rakkoon qabu. Akkumatti haala ilmoodhaa taa wajjin ilmoo dhalanii wanta jaalallee fi bar namni taa fuudhee osoo hin dhalin deemteewu erga fuudhee bultii qabatee barra haala jiruudhaa tartiiba jiruu keessa seene bara sanuu numaafti yoo deebisaa taatee dhuga amma tana jaalallee isii biyya jirtu achi amma tanarra fidee amma asii bultiin tun facaate amma saniifuu laal aanqulfiin akkanaatu nama bantuuti. Sambara mantananiin jaaladhan jenne nama fidee mucaa warra gandaati jee bira dhuftee dalagaa adeemtu jee fidee beektaa san inni balleessee jira wajjin tasaati beektaa. Maal ta'eef ammaan tana ni jira miti haadhuma mana isaatiin walitti ibsu goonaan sindaa. Isin silaa waan gaarii addanii dhuftanii ni jiraamin tullaal ta jireenya mudhiin hootu jirtu beektaa. Ni jiraami osoo nuti dhugaa lubbuun ni jirra ni jiraamiin tuni dhugaa ni jirti garuu ammoo waan jiraatanii ta'e hin jirre jijjiirenne. Inni balleesse wajjin tasaati isiin haadha ilma waan taate waan ilma qabduuf akkuma inni balleesse badii gurguddoodha qaba badii gurguddoo keessa jira. Laallee jechuudha. Ammaan tana antana irratti maal hin jaa isin illee hin beeku miti. Manguddoon xiqqeenya fi guddina qabdu jechuudha. Amma isaan kun saafuu kiyya.
dubbii akkasitti qaqqabanii haasanii dubbii jirtu murteessuudhaaf garuu dhugaa jirtu jechuudha. Abbaa dabee fi abbaa sirri jiru ni arganii. Kanaaf jecha ammaan tana jalqaba dubbiidha. Akkuma duratti si hime miidhoo tana amata lama dura wal jaatu jirra jettee jechuudha. Garuu sangaa amma wanni amata lama dura waan ture qabu. Dhuftee aan ishiin asii jiraattee na dawwallaanin nama tokkollee hin beeku nama gandaatiin dhufee ifti qabu fuudhee asii na biraa teessee dalagattuu jee. Garuu dhuftee dhalaan ammaan tanaa egaa akkuma beektan sirrii jirtuuti hundi ishiidha. Garuu dubartiin bakka isheetti gocha kanaa narratti dilleen seene hin yaanne garuu waan kun taate egaa taate kun ani ishii tana hin fuune jaartii hin taane haala kana jechuun bultii namaa diiganii wanni jiru takka waan itti tokko fokkotaa akka jedhee yaada. Kanaaf jecha gaammatti yoo nulleen tuffatanii keenya dhagaa bubbeen fuune jedhu nullee tuffattee silaa nama ulfina dhagaa beeku nama ulfina namaallee beeku ulfina namaa beenaan ulaalaan tuttuqin amma laal ansiime. Amma seeratti hin baranne namni manguddoo amma isin kabaja ulaa isinirraa bineemi. Egaa saniifuu anamatu asirra taa'eetti gocha keessan godhee wanni inni nama makmaakuu fi hummaatu jira. Akka aadaatti bakka shari'a gabbaraa fi gabbartii irraa fuunee akka nama tokkotti haa bulfatu jennee kan inni fi amma laalee. Ansilaan isiiti irra silaan bakka isii tanaan ta'e eessumni harmaadhaan qabne eessumni haadha harmaan qabne jedhanii barra akkasuma jechuudhaaf baramma inni immoo san inni harmaa haaluu jedhatti waan kana hunduu godhee akkasina fide malee saniif himi bara. Amma wal kabajnu amma saniifuu amma allaa dubbii guddoo hin danda'u. Saniifuu dubbiin obboleettii jaamataa nuufisee jirti kaan irraa yaa. Amma isa tarkumaa taatee malee waa gocha kana raawwateetii miti. Hoggaan nutti himutti balleessee badii irra dabruun gaasilaati. Ani waan kana beekan dariinis hin jee balleessa jee badii jallee fudhee ammoo baasawee dubbii kana osoo waliin baafnetti miidhaginillee hin dubbatanii. Allah nama laala ana afaan hin beeku bichaan dubbadhu ammaas. Baay'oo fi baay'isawwee fi jinnis hin beekan afaan oromootiin beeka saniifuu amma laawwan kabajaame amma narrabsu jira amma badiin tasaati narrabsu jira amma gattaa wanni maal bara inni amma asirratti hundinuu ammaan tana asirratti dhufee nama qamaaqee aboo gattaa amma wanni gattaa nama qamaaqee guutakkaas nagadhiis. Aboo gattaa hin jee. Gattaa. Gaddu. Gattaa. Waan inni godhe isin garree bara. Gattaa afaan jettee irra dabarsuu fi duba isa. Akkamitti nama waan akka isin godhe. Duba jechuudha waan kana. Nagadhiis dhaabbadhu. Taa'e. Boon natuma mara bultanii. Taa'e. Situmuu fi maaliif akka badii sana isaaf irra dabartuu jenneeti. Kadhufne jechuudha. Garuu maaliif ammaan tana nurratti ol kaatee isa kana akkanatti reefuun kee kun. Wallahi gocha ما تفيغي سنين تفتاني ورنقر أما سنيفو كنيتي أما الرابع لا تاي عاجل أكون رب أنا ما مدرسة قطة المدرسة وات مديرني تاي تاني أقولني وأنا كسبرني أجين دبر ما أدمني لوران دمني أم بس هو عند بيندن akka duratti jechuudha akka isheen asii kaameraan maranii hin barbaanne jechuudha. Akkamitti ni marre tamiin maramtu ambultiin ije wanni karaan jirti jee biratti uummanni bal'aa damaanuma dubbatu haa. Miidiyaa biratti balleessee irraa dubbatu hin barbaadu jechuudha. Akka nu guddummattiin isin irraa gaafa dharaa badiin illee tiyye isin fidee bitti dhufnu nuti haala kanaa jiraachuu. Kamera, tanah bocah, sudah berdiri tiada je, kawula yang dipin di muka kan ada. Wanni di rumah tu je, man tanah kata di, wanni di rumah tu je ramai. Amma badi jelaje cura mana bi
سلاتي إلما جيتي إرى دبرا بليتي موجتي إرى دبرو لغم أنا تنرندبرو أنا ما خان رايا أنا ما موجود أنا بعرف تي أنا واسيت وأنا ما وخبولة الرابع خاله خاله رايا منرد تاني جتني خا خلاص خلاص أقول جمّن تقولون عندنا بني أنا نرد تاني جتني خا با تاي لا أنت خا با أبو تاي لا نرد فراش بيرد تاني جتني خا لا تاي لا كان يبغى كتير بين نجار لا خاله رابع أنا فانا تمشي إيما نجي ستي هذو قلقلو ما لمني كنا هاي بني مثلا هو رسني سنو هو رسرت هاي بايزه وهي باي هو وين عنجي وبتاع كأكشن نانجا أنا أعرف أسنا رسني تيجي زانو ران تلابين